ፀሐይ ቶለሳ ቄስ ጉዲና ቱምሳና ወይዘሮ ፀሐይ ቶለሳ የተወለዱት ያደጉት የተጋቡት እንዲሁም እግዚአብሔርን በፍጹም መሰጠት ማገልገል የጀመሩት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሩቅ የገጠር አካባቢዎችና መለስተኛ ዮያ አሸማ ከም ጅርቱ ነጋፍ ጃለል ዋቀዮ በከጅርቱ እንደማት ስኒፋ ባየቱ ኩዩ ዩቲዩብ ቻናል ቦንሳ አድሱ ጉቴቲ ሀራዊታታን ሰብስክራይብ ጎጁዳን ማቲ ከኘት ደበለማ ቪዲዮውን የሮ ትቀዲዝኑ ደፈኒያ ከይሲንጋኒፍ መለቶ ቤሊስ ባናጎቹ እንደገትና ጅሬኝ ቦላ እብዳ ኬሰቲ ጅራተመ ሴና ድንቅሲሳ አዲጻይ ቶለሳ ቦሩ ዮካና ደወራሉ በጉድና ቱምሳ ፀሐይ ቶለሳ በረኩደ ሰገል ሶዶሚ ቶኮ ናኑ ነቀምቲ ተለተ በረኩደ ሰገል ሶዶሚ ጃ ኬሳ ባንሺ ቶለሳ ቦሩ ጣሊያሪናን እርገ ሳሜ ቦዳ ሆጂር ቀማፍ ገረጊምቢት ጌፈሜ አቺቲ ልቦኒሳ ሬብቻ ሀማ ዋን ወረ ጣሊያኒን ደርቤ በረኩደ ሰገል አፍርተሚ ቶኮቲ ወሪ ጣሊያኒ ድፈኒ መንደራ ዳ ፀሐይፋ ጉበኒ ዳራ ጉዳኒ ቶይንቱሪን yeroo warri nama gabroomsanii gurguratan dhufan qabeenya isaanii hundumaa haranii fudhatanii deemani meegaa harka duwwaatti hafan sana booda weera dhukkuba taayifeesii jabaa yeroo sana tureen ati tsaayifaayis ni duute guddaa sana keessatti kan tsaayif qaqqabee irsii biyya Swiidinii kan Ruut Peermaan jedhamtudha hubadhaa tsaay waggaa 10 illee sirriitti hin gunne yeroo kun marti ta'u sana booda doormii warra mishiniitti bakki jireenyaa kennameefii jiraatte achittis Yesuusiin bartee amante barnoota seegaltee luba guddinaa tumsaa bara inni ogeessa fayyaa ture sanaa asumatti barte wajjin maatii ijaarratanii lubi guddinaa tumsaa silgaa bara 1929 keessa boojiitti dhalate cidha isaanii booda mucaa ilma Amaanu'el jedhamu kan isaan hedduu jaallatantu waggaa 2tti balaa salphaadhaan kubsatee lubbuun isaa darbe kana booda lubi guddinaan waamicha argatee mucaafa qulqulluu qorachuu gara najjootti ergame yeroon sun hiriyummaarraa kan ka'e isaaniif ulfaataa ture yeroon sun hiyyummaarraa kan ka'e isaaniif ulfaataa ture barnoota waggaa 3 booda lubni guddinaan waldaa makaana Yesuus tajaajiluutti deebi'e garuu yeroo muraasa booda gara Kambaataatti ergame adde Tsaayi Kambaataas luba guddinaa waliin deemtee tajaajilteetti achitti yeroo ulfaataa dabarsani wangeelli garuu achittis hojjetamee jira bara 1963tti lubni guddinaa barnoota dabalataaf gara biyya Ameerikaa Minnesotaa Luther Seminarii dhufe barumsa waggaa tokkoof yeroo yoo dhufeyyuu dandeettii guddinaa ilaalanii digirii barachuu qaba jedhanii faranjoonni isa tursani yeroo sanas adde Tsaayi Tolesaa ijoollee qofaa guddisuutu irra ture fulbaana 13 bara 1966tti lubni guddinaan hoggansa waldaa makaana Yesuus eegale inni hojii bal'aaf guutummaa biyya keessaa Afrikaa fi addunyaa irra waan deemuuf ammas adde Tsaayi dirqama guddaatu irra ture bara kana Finfinnee jiraatu jechuudha Finfinneetti sababa lubi guddinaan ija jabinaan dhugaa wangeelaa dubbatuuf rakkoon mootummaa dargii biraa isa mudachuu eegale yeroo rakkisaa sana keessaa ilma isaanii inni dhumaa Lateeraa jedhamu umurii waggaa 17tti lubbuun isaa dhukkuba kana hin jedhamin utuu hin dhukkubsatin lubbuun isaa darbe wadhaa ilma lamaffaatu jalaa du'ee jechuudha ilmi isaanii hangafaa amantii jedhamu ammoo dargiin ajjeefamuuf waan barbaadamuuf lubbuun isaaf jecha biyyaa baqatee ba'e dubarri isaanii lama ammoo barnootaan biyyaa ba'ani amma adde Tsaayi jireenya akkam akka itti ulfaatu tilmaamuun nama hin dhibu lubi guddinaan dargiin irra deddeebi'ee Finfinneetti hidhamuu eegale garaa sallaattis geeffamee hidhamee ture achitti adde Tsaayi barbaaduu deemteetti qorumsis itti fufe isa dhumaa adoolessa 28 bara 1979tti lubi guddinaan ukkaanfamee fudhatamee lammuu hin argamne adde Tsaayi ammoo gurraandhala nama bara 1980 qabamtee hidhamte dararaa hamaatu ishee irra ga'e gadi garagalfamanii fannifamanii aga dhiigaa qofaa ta'anitti reebamanii torbanoota murtaa'an mana hidhaatti erga dabarsanii booda ammas akkasuma reebamanii kun lafee dugdaa adde Tsaayi cabseera
dararaa hamaa sanarrattis dabalata waggaa 10 guutuu hidhamte. Mana hidhaa keessattis jireenya baay'ee suukkanneessaa dabarteetti. Lubii guddinaan maalirraa akka ga'e kan beekames kufaatii mootummaa Dargii booda bara 1997 ture. Akka odeeffannoo argametti gaafuma qabame galgala ajjeefame. Boolla inni itti awwaalamee keessaa baafamee awwaalchi ulfina qabu kan godhameefis baruma kana ture. Suuraa kanarratti pirezidaantiin Jarmanii George Gauck yeroo awwaala luba guddinaa daawwatan Aadde Tsaayii waliin argitu. Garuu Aadde Tsaayii ilmaan ishee lamaanii fi abbaa manaa ishee dhabdeeyyuu gaarummaa Waaqayyoo dubbatti. Jireenyi koo akka nama boolla ibidda keessa jiraatuuti garuu Yesuus takkaa na biraa hafee hin beeku jetti. Mee utuu ana ta'ee jedha Aadde Tsaayii haadhaa fi abbaa malee yoo guddatteeyyuu nama hedduu fi haadhaa fi abbaa taateetti. Ijoolleen ishees nama hedduuf haadhaa fi abbaa ta'anii guddisaniiru. Guddisaas jiru. Mana hidhaatti illee hidhamtoota danuuf haadha turte. Wangeelas hedduu miliqsitee mana hidhaa seensisuun raabsaa turte jirti. Nama hedduutus gara Gooftaa Yesuus dhufe. Aadde Tsaayii Tolasaa bara 2014tti gara Gooftaa isa jaallattuu deemteetti. Jireenyi boolla ibiddaa isa bobaa yoo nutti ta'ellee Waaqayyo nu waliin jira. Kanaaf haala kam keessattuu jabaannee waamicha keenyaaf haa jiraannu. Namni qorumsa hamaa keessa jirtan ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jabaadhaa. የነበሩ ሰው ድንገት ብን ብለው ጠፉ። ስማቸው ሆነ ትውስታቸው በሰዎች አእምሮ ውስጥ በሩቁ ተቀበረ። ድንገት ከመሰወራቸው ቀደም ብሎ ከአንዴም ሁለቴ ሲታሰሩ በዓለም አቀፍ ጫና ምክንያት በወታደራዊ መንግስት ውስጥ ትርምስ ተፈጥሮ ነበር። በበረታው ጫና ሳቢያ ወታደራዊ መንግስት ጉዲናን ከመፍታት ውጭ አማራጭ አልነበረውም። በእነዚህ ከባድ ተግዳሮቶች የተነሳ ስለ ቤተሰቡ ህልውና እርግጠኛ መሆን ከማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደረሰ። በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የማያቋርጥ ክትትል፣ ማስፈራራትና ዛቻ ምክንያት ወይዘሮ ፀሐይ ወደፊት ቤተሰቡን እጅግ ከባድ ፈተና እንደሚጠብቀውና በተለይ የባለቤታቸው የቄስ ጉዲና ህይወት በነፋስ ውስጥ እንደምትንገላታ የሻማ ብርሃን መሆኑን ቢያውቁም መጽናት ነበረባቸው። ያኔ ከቄስ ጉዲና ጋር ሲጋቡ በመሰዊያው ፊት ቆመው በህመምም ሆነ በጤና በሐዘንም ሆነ በደስታ በባርኮትም ሆነ በስቃያት ውስጥ ሞት እስኪለየን ድረስ አብሬ ልሁን ሲሉ